Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Daawwattoota keenya jirra jirtu. Barnoonniin har'aa qabadhee isiniif dhihaadhee waa'ee teekinooloojiiti. Teekinooloojii bilbila irratti bakkuma jirtan teessanii fayyadamuu dandeessan. Bilbilli keessan maaliif chaarjii isin duraa fixaa? Maaf amma chaarjii isin duraa maaliif fixaa ka je'uuf bilbilli gariin hinumaas guyyaarraa si'a lama guutamaa, guyyaarraa si'a takka fa'aa akkamitti guyyaa lamaa fi guyyaa sadii faanuu turuu danda'a, hanga guyyaa afurii akkamitti turuu danda'a ka je'uu fi aappii tokkoon malatti seetingii bilbila keessanii gad tuqachuu qabdan. Seetingii bilbila keessanii eega seentanii booda gara gubbaarratti kan argamu about phone ka jedhu tuqattanii jechuudha. About phone bilbila garii irratti my phone jedha. My phone amma bilbila kiyya irratti my phone jedha. My phone kana gadi haa tuynu. Gara gajjallaatti ol harkifneeti gara xumuraatti kan argamu bold number jedha. Bold number irratti si'a 5 wal faanaan irratti tuqattanii si'a tokko tuqxanii hin dhiibtan, lama qofas hin tuqxan, sadiis miti, afuris miti. Si'a 5 wal faana tuquu qabna akka ajaja isaatti jechuudha. Takka, lama, sadii, afur, 5. Si'a 5 eega wal faana tuqnee suuta gama boodaatti deebi'uudha qabna. Gama boodaatti wayita deebinee gara gajjallaa xumura irratti seetingii haarawaa nuuf uuma jechuudha. Seetingii haarawaa wayii nu uuma. Seetingii haarawaa uumame kana irratti si'a takka tuqannaa jechuudha. Gizee seetingii haaraa uumame kana irratti si'a takka tuqanne gara gajjallaatti developer options ka jedhu ni jira ingiliffaan jechuudha. Warri ingiliffaa hin dandeenye immoo daa, vaa, laa, paa, raa, paa, taa, oo, naa, saa. Si'a tokko irratti tuqachuu qabna. Si'a tokko irratti haa tuqannu. Wayita kana seetingii hedduu seetingii baay'ee nuuf fiduu danda'a jechuudha. Kunoo akkuma ilaaltanii gartan kana amma dirqama maalirratti tuqachuu qabna? Akkasumatti ol oofneetuma waan takka kunooti background process limit ka jedhu irratti tuqanna jechuudha. Background process limit warri ingiliffa dubbisuu hin beekne baa, caa, kaa, gaa, raa, na, da, pa, ra, caa, saa, laa, maa, taa ka jedhu irratti si'a takka tuqachuu qabnaa jechuudha. Gizee nuti si'a tokko irratti tuqannee kunoo kanneen kana ni gartanii bilbilli kaminuu duraan standard limit ka jedhu irra jira jechuudha. Standard limit ka duraa irra jira jechuudha. Isarraa jijjiiruu qabnaa jechuudha. Haaya isarraa wayita jijjiirree maalirraa kaayachuu qabnaa ka jedhuu fi obsaan na eeggadha. Obsaan na eeggattanii kunooti bakka duraatti na deebise jechuudha. Duraan irraan kaayanne waan ta'eef kunoo irratti tuqattanii standard limit ka jedhu irraa jijjiirtanii no background process ka jedhu irra kaayachuu qabdan jechuudha. Ka lammaffaa kanarra no background ka jedhu irra kaayattanii bilbilli keessan akka malee chaarjii isinii qusataa jechuudha. Kanaaf gizee aappii fayyadamtan gizee akkanumaan ta'ulleen akka duraanitti isin duraa hin fixuu isiniif qusachuu danda'a jechuudha. Kun karaa tokkoffaati. Karaa lammaffaan isaa immoo karaa lammaffaa mee waliin haa laallu. Seetingii bilbila keessanii irra seentanii diispileey kan jedhu barbaaddan jechuudha. Diispileey ni gartanii. Diispileey ka jedhu laaltanii yookaan immoo diispileey birtines ka jedhu jechuudha. Display and brightness jedha bilbila garii irratti. Bilbila garii irratti immoo display qofaa ni jira. Amma kiyya irratti maal jedhee jira? Display qofaa kan inni jedhu jechuudha. Kunooti akkasitti tuqattanii display irratti eega tuqannee booda kanneen kana fakkaatu nuuf fida. Kunoo bilbilli kaminuu gaafa bitamu akka gaafa bitamuu irratti akka guyyaa bitamuurra jira jechuudha. Dark zeem ka jedhu jira. Kunoo akkuma ilaaltanii gartan kana maali yeroo
wanni kana irratti tuqattan achi booda maal irratti tuqachuu qabdanii daarkii irratti tuqattan jechuudha. Daark eega daarkii irratti tuqattanii laayit zeem jedha. Laayit zeemii ka duraan jiru dhiibtaniiti daark zeem ka jedhu irratti tuqattan. Daark zeemii irratti hogguu tuqattan xiqqoo ni dukkaneessa. Garuu yoo feetan itti fayyadamuu dandeessanii garuu akka malee karaa kanaanis akka malee qusachuu danda'a jechuudha. Daarkii irra kaayattan jechuudha. Kun akka lammaffaati. Sadaffaan immoo bilbilli keenya akkamitti chaarjii haa qusatu ka jedhuu fi akkaataan sadaffaa immoo lookeeshinii tuqattan jechuudha. Lookeeshinii seetingii keessanii wayita waayifaa fayyadamtan bulutooza hogguu fayyadamtan ni banama. Yoo gubbaa kanaan kun amma ni gartanii kun waayifaadha kunis bulutooziidha. Yeroo waayifaa fayyadamtan bulutoozii wayita fayyadamtan ni cuftan. Akkas gootanii cuftanii garuu asii cufame malee seetingii keessaa immoo hin cufamne. Kanaafuu chaarjii nu duraa fixuutti jira jechuudha. Lookeeshinii keessaa sana akkamitti dhaamsuu dandeenya? Akkamitti chaarjii nu qusachuu danda'a ka jedhuuf lookeeshin ka jedhu barbaannee si'a takka irratti tuqachuu dandeenya. Si'a tokko wayita irratti tuqannu lookeeshin servis ka jedhu tuqattan jechuudha. Lookeeshin servis akka afaan Oromootti laa oo caa aa taa'ii oo na saa ee raa vaa ii caa ee saa lookeeshin servisii irratti tuqachuu dandeenya jechuudha. Lookeeshin servisii irratti wayita tuqanne wantoota oonii ta'anii jiran hedduu nuuf fida jechuudha. Kanneen akka bulutoozaa, kanneen akka waayifaa, iskaaningii, bulutoozii kanneen kana oofii hunda isaa'uu oofii irra kaa'uu qabnaa jechuudha. Kanaaf bilbilli keenya keessaan chaarjii hin nyaatu. Kanneen amma jiran kun cufamanii yoo ta'an chaarjii nu qusachuu danda'a jechuudha. Kun karaa sadaffaati. Karaa afuraffaa karaa xumuraa immoo waliin haa laallu. Karaan afuraffaadha maal yoo jettan daataa seever ka jettu fayyadamuudha qabna jechuudha. Daataa seeverii kana immoo karaa kamiin argannaa ka jedhu baatirii bilbila keessan baatirii leeb ka jedhu irratti tuqattan. Baatirii leebii irratti wayita tuqattan kana isinii fida. Advance setting ka jedhu irratti tuqattan sirreeffachuudhaaf. Wayita irratti tuqattan maal fida? Power boost reminder screen of push block screen of sleep kanneen keessaa ka gara gajjallaatti argamu maali? Baatirii seever ka jedhu irratti tuqattan jechuudha. Baatirii seever amma kun yookaan kun ofiirra jira ooniin godhadhaa jechuudha. Kanneen afuran kana yoo ka sirreeffattan taate bilbilli keessan inumaa'uu dafee chaarjii isin duraa fixuu hin danda'u. Aappii yoo fayyadamaa bultanillee waan takkaa jechuudha. Obboleeyyan keenya kanneen viidiyoo kana daawwattan sabiskiraayib naaf godhaa. Viidiyoo kana immoo sheer laayik koomentii naaf godhaa isiniin jennaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu.